oduu ammee hanga sirni kun biyya bulchaa jirutti biyyatti deebi'uun koonatti hin mul'atu jee obbo Baqalaa Garbaa. Qondaalli KFO kun kan waggaa tokkoof olii jechuudha sirna kanaan biyya keessatti hidhamaa ture erga hidhaadhaa ba'ee booda marumaaf gara Ameerikaa akka kuteen golagaltummaa jechuudha Ameerikatti galfatee booda gaafii fi deebii jechuudha BBC waliin taasiseen hanga sirni kun biyya bulchaa jirutti biyyatti deebi'uun koonatti hin mul'atu jechuudhaan gaafii jechuudha BBC wajjin taasiseen dubbate. Sababni isaatiis namni mana hidhaatii baafameeti ajjeefama abbaan barbaade qabeeti nama hidhaa kunis jechuudha nama dhabamsiisa. Hojiirraa ariyaa lafa irraa buqqaa Oromoon daangaan itti ce'amee manni irratti gubataa fayyaanis ibiddaan gubamaa jechuun haala siyaasaa biyyattii keessa jiru obbo Baqalaa Garbaa ibse. Haala kana keessa lubbumaan jiraachuun waan nama sodaachisuu itti dabaluun waajiraaleen dhaabbilee siyaasaa guutumaan guututti cufamanii jiran jechuudha dandeenya jechuudhaan haasaa taasisa. Kanatti aansuudhaan Taayyee Danda'a kaleessa qaama nageenyaatiin mana jireenya isaatii fuudhamee hidhamuu isinii gabaafnee turre. Arrammoo dho'isaan mana murtiitti dhiyaachuudhaan mirgi wabii wanni jaamaa hin jiru dhimma kenkee mana amala sirreessaa taa'uudhaan hordofuu dandeessaa siin hordofu jechuun ajajni irratti dabare. Maxxansa Taayyeen maxxansaa jiru hordofuu manni murtii olaanaa federaalaa himata lama kan duraan jechuudha irra banamerraa bilisa godhe akka deebi'ee irratti falmisiisuus godhe ammoo mirgi wabii wanni jaamaa hin jirtu dhimma kenkee mana amala sirreessaatii hordofuudha qabdaa asumaan hordofii jechuun ajajni dabre. Akkasuma san qofaa miti itti dabaluudhaanis si daangaa ce'u jiru si qabnee mirgi wabii wanni jaamaa hin jiru naan jaan jechuudhaan Taayyeen arraan tana gara maatitti himee jira. Kanatti aansuudhaan Dooktar Abiyyiin afgaafii jechuudha gaafii fi deebii ETV wajjin taasise galgala boruu sa'aa 2 fi cinatti akka biyyattitti kallattiidhaan liiviin ni dabara. Gaafii fi deebii kanarratti jechuudha gaafilee adda addaatu gaafatama kanaafis deebisaa ni laata. Asumaanii hordofaadha isiniin jenna. Dooktar Abiyyiin gaa dhiyeenya waggaa dheeraa jechuudha gaazexeessota kamii wajjinuu akka gaafii fi deebii hin taasifne irraa fagaachaa ture. Dhiyeenya immoo gara jechuudha gaafii deebii jechuudha gaazexeessota wajjin deebisutti taasisutti deebi'a fakkaata. Kanaafi borummoo gaafii fi deebii kana jechuudha kallattiin liiviin waan dabruuf waan irratti taasisee fi deebisa inni laatus kan waliin hordofnee isiniif gabaafnu ta'a. Kanatti aansuudhaan Itoophiyaatti qormaatni osoo hin baratamin akka dabruun hin dandeenye ifa tahaa waan dhufee jiruuf daa'imman hundi jechuudha barnoota cimoo qabanii jee jechuudha ministeerri barnoota Biraanuu Naggaa. Kanatti aansuudhaan pirezidaantiin Taayyee Asqasillaasee guyyaa arraan tanaa xalayaa muudama ambaasadaroota biyyoota 9 fudhatanii jiran. Kanatti aansuudhaan naannoo Gambeellatti haleellaa qaamni hin beekamne hidhattoonni jechuudha raawwateen poolisii dabalatee namoonni 2 ajjeefamuu fi 1 madaa'uun gabaafame. Haleellaan biyya teenya keessatti amma naannolee garaagaraa keessatti raawwatamaa jirtu Gambeellattis jechuudha hidhattoonni qaamni hin beekamne jechuudha haleellaa raawwateen poolisii dabalatee namoonni 2 ajjeefamuu fi 1 madaa'uun maddeen gabaasaatii jiran. Osoo karaa oduulee biyya alatti isiniin dabarsine mallattoo gurraatti harka mirga to'annaa tuquudhaan sabskiraayib godhaa. Namoonni haaronni amma tana gara chaanala kanaa dhuftan oduulee guyyaa guyyaan haaree qofa isin biraan geenya oduulee haaree godaa fi qarree bakka hunda seennee fuunee isin biraan gahuun nu laallata. Isin ammoo dhageeffattanii sheer gootanii facaasuun isin laallatti ammoo sabskiraayib godhaa. Ammoo tana maatii keenya dabalamaa hirmaannaan keenya hedduu namatti tola. Galatooma oduun biyya keessaa qaban kana fakkaata. Karaa oduu biyya alatti isin dabarsina. Paakistaan keessatti kirkira lafaa mudateen namoonni 200 hidhaadhaa miliquun dhagahame. Kirkira lafaa arraan tana guyyaa arraan tana Paakistaan keessa mudateen namoonni 200 ol kan duraan jechuudha sababa siyaasaa jechuudha wal dhabdee paartiilee adda addaa jechuudha Ibraan kan hin hidhamaniin warreen kana deeggaran jechuudhaan hidha guuraman 200 ol miliqee jira. Ammoo kirkirri lafaa kun hidhamtootaaf furmaata ta'uu poolisiin biyyattii beeksifteeti jirti. Gariin gara jechuudha iddoo jireenya isaanii maatii biratti deebi'uu akkasuma 200 ol ammoo kallattumaan erga hidhaa cabsaniin booda oolanii miliqanii jechuudhaan poolisiin biyyattii gabaaftee jirti. Kirkirri lafa mudatuun rakkoo osuma ta'ee jiru ammoo uummata mana hidhaatiif furmaata ta'uudha heeraa jiran.
Attiyaan suuraan Ayijaan humna addaa Suudaan Maamad Amdaan Daganoo akka arraan tana dubbatetti Eeltiraa waan dhiifnu miti jechuudhaan akka malee qeeqee itti dhaadachaa jira. Eeltiraa ammaas qaamni biraa itti ol ka'e fakkaata. Osuma jechuudha inni keessoo Itoophiyaatiin doorsisaa jechuudhaan dhaadachaa jiru jechuudha. Olii gate zooraa jiru. Ammaas humni addaa Suudaan jechuudha. Kan Maamad Abdaan Daganootiin jechuudha. Ayijaan jechuudha humna addaa Maamad Abdaan Daganoo. Akka malee Eeltiraa qeeqaa jira. Eeltiraadhaas akeekkachiisee jira. Akka immoo haleeluu fi irraa booda hin deebine haleeluu deemu ibseeti jira. Ammaan tana Eeltiraa muudama addaa keessa galuun. Suudhaan Irlaandiin daldala jechuu Israa'eel wajjin qabdu adda kutteeti jirti. Waaw! Kana laal kan nama gammachiisu. Deeggarsa uummata Falastiin bahuun akkana guutumaan guututti jechuudha. Biyyoonni hundi osoo keessattuu biyyoonni Islaamaa hundi jechuudha mootummoonni guutuun meeshaa daldala Israa'eel adda kutee Israa'eel dhaabbattee osoo suuqandii yookaan sa'a 24 hin geenye qaxxitaa jechuudha biyya Falastiiniidhaaf farramtee akka jechuudha biyyummaa isii mirkaneessitee fi irraa achi baaftee jechuudha ija addunyaa duratti. Kana dhugumaan jechuudha biyyi Irlaandii akka malee galatoomuudha qabdi. Daldala Israa'eel wajjin qabdu adda kuttee jirti guutumaan guututti adda kutuu beeksiftee jirti. Kanatti aansuudhaan kan xumuraa mootummaan Suuriyaa Haareenii Ahmad Asharaan yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii torbee fuuldura as deemu kanarra gaggeeffamu deemtu irratti hirmaatee akka haasaa taasisu miidiyaan biyyattii gabaaseeti jira. Yeroo jalqabaatiif waggaa 60 booda akka jechuudha afyaayii yookaan waltajjii dhaabbata mootummoota gamtooman irratti hirmaatee haasaas taasisu ibsameeti jira. Dhugumatti Suuriyaan waggaa 60 jechuudha sirna abbaa irreetiin cunqurfamtee biyyoota Awurooppaatii fi dhaabbata biyyoota Awurooppaatii fi akkasuma Ameerikaa kanneen hundaan jechuudha qoqqobbiin dinagdee isaanirra kaamtee turte immoo erga jechuudha jijjiiramni kun dhufe qoqqobbiinis irraa kaafamuun dhaabannee jechuudha mootummoota gamtoomaniitii biyyoonni Awurooppaatii fi akkasuma Ameerikaa guutuun guututti qoqqobbii dinagdee Suuriyaarraa kaasuu beeksisanii irraa kaasaniin booda ammas jechuudha waltajjii isaanirratti akka hirmaachuu deemu akka hirmaatee haasaas taasisu gabaafameeti jira. Kun dhugatti waan baay'ee nama gammachiisu. Suuriyaan biyya qaroominaan jechuudha addunyaa dursitu dooktarootaanis ta'ee ogummaa fi jaarmee garaagaraatiin akkasuma injineerotaan jechuudha akkaan jechuudha biyya sadarkaa olaanaa qabdu sababa jechuudha mootummaan abbaa irree isaan kololeeffateen kufaatii hamaan gan hin taane waggaa meeqaaf saaxilamte amma immoo erga jechuudha humnaan mootummaa abbaa irree irraa kuffisaniin booda jijjiiramni kun akka gaariitti Suuriyaa dagaagsaa jiraachuun gabaabamaati jira. Biyyoonni jiddugalaa biyyoonni Arabaatii fi akkasuma biyyoonni Awurooppaatis marii wajjin taasisuu fi deeggaraa akka jiranis mootummaa ce'umsa ammaan tanaa jechuudha Suuriyaa kana ammatti isinii gabaasaa jirra gaa'ee kun baay'ee nama gammachiisa. Uummata Falastiinis rabbiin haala kanaan bilisa haa baasu. Kun cuunfaa oduu guyyaa arraan tanaati oduun har'aaf qabanne kana fakkaata kan biraatiin angolee deemuutti sheerruutu waan facaasaa akka isin odeessu oduu ammeete oduuleen guyyaa guyyaan jechuudha bakka hunda seenee isinii fidatan dhugaa qofa tan qaama tokko irratti irra raayeta addunyaa guutuuti tan biraatiin angolee deemuutti sheerruudhaadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.